Ashama harkafuunee daawwattootaa fi hordoftoota EJM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jechaa EJM irraa qophii addaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qophii keenya guyyaa irraa keessatti filannoon naannoo Tigraayitti gaggeeffameen irratti eenyutu injifatee waan jedhu kalaalu jirra. Akkasumas dabalee salphina mootummaa federaalaa fi mootummaa Dr. Abiy Ahmed kalaalu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya gama sagantaa keenyaatti darbuun duratti tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan EJM irraa isiniif darbu bifa haarawaa fi akkasuma bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroon YouTube channel keenya subscribe godhatiin YouTube channel keenya subscribe gochuu hin irraanfatinaa jecha yoo subscribe gootan wantoota haarofti yeroo gareerotti nuti asii gadhiifnu bifa salphaa ta'een kan isin bira gahu ta'a. Kanaafuu YouTube channel subscribe godhachuudhaan miseensa maatii keenyaa ta'a jecha amma kallattiimaan gara sagantaa keenya guyyaa irraatti dabarra. Torbaan kana keessa Itoophiyaatti waan raajii guddatu taasifame. Akkuma beekamu jijjiirraa bara haarawaati. Itoophiyaan bara 2012 keessa gara bara 2013 tti ceeti. Osoma jennu waan barri 2012 nu godhe jechuu fi bara hin komatan. Waan barri 2012 nu godhe jechuuf bara hin komatan. Kawaan waliin beeynu san hunda nu godhe bara osoo hin tahin nama. Kawaan waliin agarre san hunda nu godhe bara osoo hin tahin Oromoodha. Nama ani Oromoo jedhu nama maqaa Oromootiin aangootti bahe keessumaayyuu nama qabsoo Oromootiin aangootti bahe nama dhiiga qeerroo Oromootiin aangootti bahetu yakka san hunda nurratti raawwate. Kanaaf bara komachuu hin dandeenyu ufumaa wal komanna. Silaam akka bara 2012 keessa waan kana hunda taane bara komanna. Akka haacaaluu dhabne bara komanna. Akka qabsoon teenya nu harkaa hatamte bara komanna. Akka qabsoo keenya injifannoon keenya nu harkaa mulqame bara komanna. Akka deebinee bara Oromoon biyya bulchutti lubbuu qeerroo 500 olii dhabne bara komanna. Akka lubbuun qeerroo 15,000 olii mana hidhaa keessatti dararamaa jirtu silaa bara komanna. Akka Jawaar nurraa hidhame silaa bara komanna. Akka Baqqalaa Garbaa nurraa hidhame silaa bara komanna. Akka Hamzaa Booranaa faa nurraa hidhamani silaa bara komanna. Garuu barri hin komatamu. Barri homaan hin goone kawaan nu godhe nama. Kan hojjeesse nama, kan hidhe nama, kan darare nama, ka Haacaaluu nurraa ajjeesse nama, ka Jawaar faa nurraa hidhe nama, ka Baqqalaa faa nurraa hidhe nama, ka Hamzaa Booranaa faa nurraa hidhe nama. Kanaaf barri homaan hin goone bara san keessa garuu waa hedduu mudanne rakkoo hedduutu nurra gahee kasaaraa hangana hin jedhamne keessa gallee ta'us baruma kana keessa kasaaraa kana keessa bahuudhaaf qeerroon marsaa lammataa falma murteessee itti muddaa jira. Qaamni tokko gashanii injifannoolee galmaa'an tartiiban guyyaa guyyaan isinii gabaasaa turuun kiyyanii yaadatama. Na amana mootummaan Abiy umrii hin qabu. Kana booda wanti beekamuu qabu mootummaan tokko qawwee Itoophiyaan baattee deemu taankii xiqqoolee tanaa miti. Nikulara dachii tokko irraa gara dachii deemu osoo qabaatee mootummaan tokko deeggarsa uummataa yoo hin qabaatiin deeggarsa hawaasaa yoo hin qabaatiin aangoo irra hin turu. Abiy Ahmed yeroo ammaa kana deeggarsa uummataa hin qabu, deeggarsa hayyootaa hin qabu, deeggarsa diaasporaa hin qabu, deeggarsa mootummoota alaa hin qabu. Kana hunda qeerroon harkaa kutee jira. Qeerroon biyya alaa kanaan guddaa galatoomfamuu qaban. Hojii jabaa hojjetan, imbaasii cufsiisan, ganamaa gargara hiriira bahan. Yeroo ammaa kana biyyoonni alaa ibsa garagaraa baasuudhaan mootummaa Itoophiyaa kana sarummaa gadhummaa isaa nama lubbuu namaa nyaatu ta'uu isaa baranii dura dhaabbataa jiranii jechuudha. Kanaaf qabsoon inuma finiintii homaa rakkoo hin qabu jabaadha. Nuti asii muddaa jirra. Warri Sidaamaa achi muddaa jira. Walaayitaan achi muddaa jirti. Tigreen asii muddaa jirti. Oromoon asii itti muddaa. Abiyyi umrii hin qabu. Mootummaa gabroonfataa sirna nafxaa ijaaruu kana kuffisnee mootummaa Oromoo kamirga ummata Oromoo kabachiisu darbees kamirga sablammoota Itoophiyaa kabachiisee dimokiraasii haqaa naannoo sanitti gadi dhaabu Oromoon ka ijaarratu wata kan shakkina kana amana gaafa jedhu amana deebi'aa ta'a miti.
hundi keessan qooda keessan gumaacha namu qooda mataa isaa qaba qeerroon qofti biyyaaf haa wareegamu qaamni jedhu seerri jedhu hin jiru akkuma qeerroon biyya isaa jaallatatellee biyya kee jaalachuu qabda biyyi sun ta qeerroo qofa miti kenna hunda biyyi sun ta dargaggeessa biyya jiru qofa miti kenna hunda biyyi kiyya biyyi keeti kanaaf biyyi kiyya biyyi keeti biyya kiyyaaf kee kana biyya kiyyaaf kee kana waliin qabsoofne bilisoomsu dirqama qabna meegama warra TPLF fitti as deebina dubbiin namaan deemti dubbiin teenna yoo kaasan namaan deemti hin gubanne waan Abiyyi nu godhe gaafa deebine injifanne dubbanna TPLF filannoo naannoo Tigraay mo'atee jira naannoo Tigraay Dr. Abiyyi sareetti qalte Dr. Abiyyi Ahmad yeroo ammaa kana salfatee waan gadhiisuuf qabatu wallaalee jira beeytanii dhaadataa ture isin dhoyinaa isin rukunnaa makalaakaa jabaa qabnaa humna jabaa qabnaa warri Tigraay koon nu mokkori jedhanii hin dhaadate waan godhu wallaale dhumarra jirattee filannootti kalooyti isla jirattiin dhuguma jetti jedhe Akhira wantoota kanneen irra durallee raasofnee jirra filannoon naannoo Tigraay gaggeeffamee jira filannoon tokko gaafa gaggeeffamu boordiin filannichaa filannoo san eenyu akka mo'ate ibsaa jechuudha walumaa galatti kan filannoo naannoo Tigraay moo'e TPLF filannoo naannoo Tigraay moo'u boordiin filannoo naannoo Tigraay beeksisee jira odeessa kana BBC afaan Oromoo sirriitti qopheessee jira isan gabaabsee gurra isin buusa filannoo naannoo Tigraay fulbaana 9 bara 2020 gaggeeffame TPLF sagalee ol aanaa argachuun mo'atee jira TPLF jechuun paartii amma biyya bulchaa jiru paartii amma biyya gaggeessaa jiru jechuudha paartii Dabratsiyooniin hoogganamu jechuudha komishinii filannoo naannoo Tigraay obbo Muluwarq Kidaana Maariyaam addatti BBCtti akka himetti sagalee kenname keessaa harka baay'ee olaanaa argachuun TPLF mo'ateeraa jedhe eenyu komishinii filannoo naannoo Tigraay obbo Muluwarq Kidaana kanaaf filannicha kamo'ee TPLF jechuudha kana jechuun teessuma mana maree keessaa dhibbantaan 20 kan paartilee walii isaanii gidduutti qoodatan ta'a paartileen mormitoota teessoo 20 walii isaanii wal gidduutti kan qoodatan ta'a haala kanaan TPLF teessuma mana maree dhibbantaa 80 keessaa harka 98 argachuun kan injifate bu'uura kanaan teessuma mana maree naannoo Tigraay bara kanaa 190tti ol guddatee keessaa 152 TPLF kan qabaatu yoo ta'u kan hafe teessuma 38 ammoo TPLF dabalatee paartilee mormituu deebi'anii kan adda qoodatan ta'a jedhameeti jira teessoon mana maree naannoo Tigraay jechuun akka caffee Oromiyaa kana jechuudha teessoon mana maree naannoo Tigraay kaduraan achin gahu amma gara 92tti ol guddate 92 kana keessaa 152 teessoon 152 ka paartii TPLF yoo ta'u kan achirraa paartiin teessoo 38 immootu paartilee mormitoota TPLF dabalatee adda qoodamanii jechuudha murtii akka filattoonni mana maree keessatti bakka bu'ummaa argatan gochuuf taasifame sanaanis teessumni 38 hafe TPLF deebihee paartilee mormitoota waliin qooddachuu akka hin dorgomne walii galuuf mariin ni gaggeeffama jedhamee jira waan ajaa'ibaati TPLF asitti teessoo 152 qaba akka seeratitti akka isaan walii galaniitti jalqaba teessoo 38 kanallee TPLF warraa fi kana wajji adda qoodata tureeyyu garuu maal jedha xiyyeeffadha murtii akka filannootti mana maree keessatti bakka bu'ummaa argatan gochuuf taasifame sanaan teessuma 38 hafe deebi'ee TPLF deebi'ee paartilee mormitootaa waliin qooddachuu akka hin dorgomne walii galuuf mariin ni gaggeeffamaa jedhamee jira tarii TPLF teessoo 38 kana warra mormitootaatiif dhiisuun malaa jechuudha teessuma mana maree kanaaf ammoo kaadhimtoota 625 ta'anitu dhiyaatee ture filannicha paartiin Baayitoon Tigraay Natsaannat Salsaas Wayyaanee akkuma Asimbaan duraa fi duubaan sagalee argachuun isaanii himamee jira
namoonni miliyoona 2.7 filachuuf kan galmaan ture yoo ta'u kana keessa namoonni miliyoona 2 fi 500,000 fi 90,000 fi 600 fi 20 filataniitti jiru. TPLF filataniitti jiru. Shallagii sagalee argatan kanaan paartileen dorgommii irratti hirmaatan shanan akka gadii kanatti sadarkaa isaanii kennameera. TPLF tokkoffaa injifachuudhaan namni miliyoona 2 fi 500,000 fi 90,000 fi 620 TPLF filatee jira. Lammaffaa irratti kan injifate Baayitoonaa paartii jedhamu nama 20,000 fi 800 fi 39 isa wanti godhee jechuudha. Sadaffaan immoo ውድብ ነጻነት ትግራይ ፓርቲ ጀደሙ ኢሳስ ነማ 18 ፊም ዲባፉ ሪፍቶርባታም ይሰገልቱ ፊለቴ ኢቲ አንሲ ሸናፍ አራቲ ሞቱ አፍራፍ አራቲ ሳልሳይ ወያኔ ትግራይ ከየዱ ነማ 17 ፊ ዲበተኮ ፊ ጃተሚ ሶዶሚ ጃቱ ፊለቴ ሸናፍ አራቲ ሞቱ አሲምባ ፓርቲ ጀደሙ ነማ ዲበተርባ ፊ ተርባታሚ አፍርቱ ፊለቴ namoonni filachuuf galmaa'an waliigalaan miliyoona 2.7 yoo ta'u namni tokko bakka bu'oota 4f sagalee kennuu danda'a. Naannoo Tigraay naannicha keessaa zooniiwwan filannoo 38 buufataalee naannoo 2,672 jiru. Mootummaan federaalaa filannoo biyyoolessaa marsaa jahaffaa sababa weerara COVID-19 yeroo biraatti akka darbu murtee dabarsee ture. Adeemsi itti murtaa'ee sirrii miti jedhamuun paartii mormituu tokkoon qeeqamaa ture. Garuu warri Tigraay koronaan filannoo irraa akka nama daangessinee qabatamaatti agarsiisee jira jechuudha. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa filannoo naannoo Tigraay TPLF mo'ee jira. Warra TPLFin congratulations jennaani congrats jennaan irra deebine. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota kennaa waa'ee filannoo Tigraay bifa kanaan xumuramee jira. Abiy Ahmed bifa kanaan salphatee jira, bifa kanaan mataa cabee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota kennaa odeeffannoo kenna guyyaarraa kanumaan goolabaa odeeffannoo biraatiin deebinee hanga wal garuutti turtii gaarii isiniif haa taatu.